Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa namoonni viidiyoo koo ilaaltanii laayikii gootanii jabaadhuudhaa jirtan baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Akkasuma immoo laayikii godhaa masiirra deebi'uudhaan isin yaadachiisa. Video kamiyyuu jechuudha yoo laayikii gootan waa tokko wanti rakkoo qabu hin jiru. Naannoon immoo nu gammachiisa viidiyoon keenya sheerii nu ta'a bareedaadha jechuudha. Innaa laayikiin keessan itti afuufuu inshaallah. Innaa akkuma argitan mata dureen ani irratti barreesse akka biraati garuu inshaallah kayrumaaf ani akkas godhee malee waan biraatiif miti. Akkuma argitanuu egaa haalli biyyaa maal fakkaata biyya akkamii warreettanii kunoo biyyi kana fakkaata ilaalaasi dhagahaasi alhamdulillah alaa kulli haal rabbiin nagaa fayyaa nama haa godhu nagaa fayyaan jiraannaa waa tokkoyyuu jechuudha hundinuu ni darbaa balloonis dhiphoonis jechuudha inuma darba gaddis gammachuunis alhamdulillah alaa kulli haal. Akkuma argitan safara kana waggaa darbee manni diigamee ture baay'ee jechuudha. Baay'ee tokko manni diigamaa ture garuu hanga hamma alanaa kanaan turre inni sun bicuudheedhama yoo isa hamma kana laalu jechuudha. Naannoon kun naannoo Kishaayirii jedhamudha. Baay'ee diigamaa ture. Jalqaba manni diigaan kan inni eegalee Booreerraa Booreettaansee Kishaayirii kana ture. Raamadaana darbee keessa yoo yaadattaniif. Video irraa hojjedheen ture diigamaa ture inni yeroo sana mana tasa karaatti siqatee fi suuqii bakka nagadaa waan argee itoo hamma ta'ennaa gibbii tukakka'ee haxariin jechuudha akkasitti namni dandeessan bolokkeetti godhadhaa yookiin immoo sharaadhaan ta'a yookiin duwwaa ta'a jedhamee ture akkasitti ture jechuudha yeroo sana innaa hamma garuu marsaa lammaffaadhaan irra deebi'ee diigamuudhaan nama bukkeedhaa ka'uu yookiin gibbiin qofti ka'uu osoo hin taane fayyuma mana amma sila namni hin yaadne waan sila yaadamnetu uumame jechuudha akka jiruun fayyaa manaatu ka'ee fayyaan manaa amma sila namni xumurameera jedhee taa'aara garuu kunoo yeroo karaan hojjetamu amma safara kanaa karaa asfaaltiin lama hojjetama asfaaltiin lama hojjetamee ka'ee karaa saayikilii jedhama bukkeedhaan karaa miilaa jedhama karaa abaaboo jedhama karaa maal jedhama utuma akkas ta'uugaa karaa meetirri hamma sila hin yaadamne ol fudhatee yoo bicate meetira 20 fa'i kan gariin kan ka'aaru akkuma manni bicuu karaatti siqatuun ka'aa jira garuu manni kanaafuu hin jiru irra guddaan harka caalutu kaara jechuudha. Kargasii bichuurraa qunxuramee dhiisaan jiru. Innaa maal godhama gaa waan biyyaa wajjin dhufee inshaallah namoota manni jalaa diigame rabbiin sabrii haa kennuufi wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ammalaa iddoon kuni bakka mucaan dambanyaa koo algaatti hojjetu yeroo sanallee jalaa diigamee ture bara darbee amma ta'etu irraa diigamee garuu hamma immoo akkuma jiruun fayyaa. Mana jarri keessa jiraatanuutu ka'e jechuudha. Yeroo sana fiilafiitiidhuma asfaaltiidhuma daariitti hojjeta ture. Isas dhoowwamee mannis diigamee naanniisee keessoo galee hamma immoo akkuma jiruun fayyaa manaa ka'e jechuudha. Alhamdulillah barummaan isaa immoo boroodhaa lafa bal'aa qabu amma ta'e immoo mana irratti jammaree ture. Sanatu jara fayyade. Garuu kan tasa lafa hin qabne laftis jiraatasuma jalaa dhumee maal jedhee Ummata mootummaa mana kireeffatee fi mana kan ji'a sadii kaffalee fi itti galchaara jedhanii akkasitti itti galaaru nama immoo kaartaa saayitii waan arge qabu immoo lafa kennama jedhame inshaallah numa kennama inni abdii qabna achiin abbaan irratti ijaarrata jechuudha akkasi gariin immoo gaawummaa boroodhuma lafa haftee irratti yooma ta'een susupheetti galaa jira jechuudha. Naa bakka guutuutti ka'e jechuudha mana maal fakkaatu wallaahi manni kamuu abbaadhaa manumaa inni bolokkeettiinis inni dhoqqeenis inni adaamaa qorqorroos inni qorqorroo gurraachaas inni kamiyyuu abbaadhaa manni manuma
wama qabantu qabeenya abbaadhaanna kamuu abbaa bakka waa irraa hir'ateerraa abbaa inuma gubaa garuu mana maal fakkaatu bagammoo inni caccabaan ka'ee inni babbareedaan hin hafin yeroo akkasii qalbii nama cabsa ture hundumaa walitti kaaraga inni bolokkeettiin nadaamaa qorqorroo manni maal fakkaatu la gaa godhama taara wallaahi gaa maal godhama rabbiin hin darba barri rabbiin nama wajjin hin dabarsin malee homaa miti hin darba yeroon kunis inshaallah manni namaa qabriidha rabbiin mana kan jalaa diigame caaloo rabbiin bakka buusuu fi waannaan aafiyaadha rabbiin aafiyaa fayyaa guutuu nagaa nu haa taasisu wallaahi homaa miti akkuma argitan lamanattiin kun maashaallah baay'ee tokko bareeddi turte otoo hin diigamin keessoo isaa kunoo laalaa akkuma keessoo ture barriin muluu bolokkeettii ture kunoo diigamee gaala kanaan qassedhee abbaan qorqorroo irraa kaafatee bakka bolokkeettiin caccabuudha kana booda innaa kun akkuma argitan dudubbeetti illee maashaallah mana suphatanii jiru innaa kana fakkaata gaalaa kun siichi akka jiruun fayyaan isaanii kakka'aa rasii siichi kakkaasii no qorqorroon irraa ka'ee jira sun suuqii ture ergasii la hamma bakka namni deemaaru kana ture la hamma bakka boo'ii kana ture suuqii wanta arge manni namaa asii kaasee gaalaa madakaa gadi bu'aaratoo diigamu akkasii kara booreetis akkasuma ittuma jirama hidhamee ganaa dhagaa ganaa karaa keessoon koolidarii immoo siichi yeroo koolidarii keessoon hojjetamu ganaadha siluma immoo waan nama dhibu waggaa meeqa dura jechuudha karaan kun karaadha karaan kun siichi bal'ata meetira hammana karaan ni fudhata jedhamee akkoo hinuma beekamaa namni gariin beekaa dhuma irratti ijaaraa gariin argatuma dhagaa gariin immoo karaan hammana fudhata hoo hammana irratti ijaara jedhee irratti ijaarrata booddee immoo ala karaan nufu amma meetira hamma jedhamee ol fudhatee kunoo fayyaa manaa nama jalaa kakkaasaara jechuudha yeroo baay'ee yeroo mana namaa ilaalu lafas ta'e mana yeroo namaa ilaalu karaan kun hin ballata jedhamee jennaan hin ballata jedhamala garuu manicharraayyuu hammam yoo fagaate wallaahi ittiin siqadhu karuma sana deebi'atti garagalee ilaaluun jaalladhu maaliif hammana fudhata jedhama malee booddee hamminni fudhatu namaan galu innaa tasumatti siqachuu dhiisuudha waan akka namni baay'een akkasitti shawwadame karaan hammatti kana fudhataa kanarra kun immoo kaartaadha bakka hin tuqamu jedhee mana maal fakkaatu irratti ijaarratee namni salphataara kunoo innaa yeroo kamiyyuu bakka karaan fuundura mana keessanii tokko hin ballata jedhamnaan bakka rabbiin kadhataa taa'udha abadan jechuudha hamminni ballatu namaan galu meetira hamminni fudhatu kunoo jarri kun akka kanatti salphatan bara darbe diigamee hangi ta'e diddiigamee kana booda bakka hin diigamu jedhee namni waan qabu susuphatee sirreeffatee kunoo hammammoo fayyaansaa ka'aara jechuudha akkasii rabbiin nu haa eeguu rabbiin inshaallah sabrii haa kennuu fi warra manni jalaa diigamillee kana fakkaata haalli biyyaa bara darbe nama baay'eetu naasuudhaan achitti of wallaalee achitti du'aan ji'a tokko booda fayyaa argame amma garuu alhamdulillah namni hamma ta'e tasgabbaa'eera natti fakkaata alhamdulillah mas rabbi sabrii haa kennuu fi waa